Ayyee harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota irraa chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatinaa kutaa kana keessatti wanti nuun wajjin ilaallu structurii programming keenyaati jechuudha yookaan C# program structure isaa ka jalqabaate wajjin ilaallaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti waan namespace ittiin create godhe miiltoo kan jedhudha. Programming kana yeroon jalqabutti jechuudha. Bakki naannoo kanatti mul'atu kuni naannoon kuni solution explorer dha jechuudha. Yookaan immoo contentiin wanti nuun develop gochuudhaaf adeemnu kan inni qabatu solutionii nuun problemii tokkoof kennuudhaaf deemnu suni bifa programmingiitiin bakka inni taa'u bakka kanadha jechuudha. Akka fakkeenyaatti programmii tokko jira. Programmii kana miiltoon jedhanii programmiin kun immoo akkuma jalqaba yeroo banamutti kana fakkaata jechuudha. Kana keessatti immoo maal of keessatti qabata si jedhudha jechuudha kan nuun wajjiniin ilaallu. Dhiifama. Inni jalqaba irratti inni jiru maal jedha warreen asirra jiran kana using system.collection generic warreen jedhan kuni warri kuni using statement yookaan immoo using keyword fayyadamuudhaan warri ta'an kuni directive yookaan immoo namespace jenna jechuudha. Isaan kun immoo namespace tokko maal of keessatti qabata? Namespace tokko kan inni of keessatti qabatu kilaasii hedduudha jechuudha. Kilaasiin kun immoo bakka tokkotti unite ta'anii yookaan immoo bakka tokkotti walitti qabamanii walitti gurmaa'anii feature tokko yookaan immoo akkasumas immoo context tokko warra qabaniin namespace jenna jechuudha. Kun egaa maalidha? Wantoota yeroo garaagaraa keessatti haalota garaagaraa keessatti wantoota nuun fayyadamnu akkaataa feature nuun fayyadamnu itti using keyword jettu kanaan itti maal goona jechuudha adii goona jechuudha. Kun immoo kan inni nu gargaaruu fi wantoota hedduudhaafidha jechuudha. Kilaasii garaagaraa of keessatti qabatee sababii jiruu fi method property hedduutu keessatti argama jechuudha. Fakkeenyaaf using jennee systemii kan jennu kana keessatti kilaasii hedduu method hedduu attribute hedduu wantoota hedduu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Deebiin itti aanee jiru immoo egaa akkuma beekamu waan hedduu of keessatti qabachuu ni danda'a jechuudha. Namespace hedduu programming keenya tokko namespace 10,15 meeqa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo adii goonutti yookaan immoo importii gochuudhaaf yeroo barbaannutti maal jennan usingidhaa fi irraasinee immoo wanta waanii goonu sanaa jechuudha kan inni goonu yookaan immoo directive yookaan immoo namespace waanii gochuu barbaannu sanadha jechuudha. Programmii keenya kanaaf immoo namespace tokkotu jira jechuun namespace kun immoo maqaa masalattiin solution isaa sana ittiin create goonedha jechuudha. Namespace haala kanaan ittitu namespace jennee maqaa isaa keenya ittitu kan nuun declare goonu jechuudha. Namespace gabaabaatti collection of classes and another namespace. Namespace kan biraadhaaf akkaataa related ta'anitti akkasumas immoo kilaasii hedduu kan of keessatti qabatu namespace jenna jechuudha. Inni itti aanu kun immoo maalidha? Kilaasiidha jechuudha. Inni kun amma kilaasiidha jechuudha. Kilaasii jechuun immoo maal jechuudha? Bakka tokkotti amma fakkeenyaaf bakka tokkotti walitti qabamuudhaan daataa garaagaraa method garaagaraa bakka define itti ta'u jechuudha. Kilaasii jechuun kilaasiin kan inni contain godhu maalidha? Daataadhaa fi method definitionidha jechuudha. Kun immoo maaliif nu gargaara? Programmii keenya keessatti wantoota hedduu ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu kilaasiin tokko generally multiple method qabaachuu ni danda'a jechuudha yookaan immoo method hedduu ni qabaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu at least yoo xiqqaate programming keenya tokko basically waan inni qabachuuf keessatti qabachuu qabu maalidha? Using yookaan immoo namespace kana use yookaan immoo importii gochuu danda'u turre jiraata. Deebi'ee namespace kilaasiidhaa fi inni xumuramoo maalidha? Static void main kan jedhu kun immoo maalidha? Main methodidha jechuudha. Main methodiin immoo bakka yeroo hundumaa executioniin bakka inni itti jalqabu isaanidha. Main method irraanidha jechuudha. Kunis immoo maaliifidha kan inni nu gargaaru? Karra yookaan balbala ittiin programming keenya yookaan problemiin nuun solve gochuuf deemnu sun karra inni ittiin eegalu isaanidha. Seensi isaa isa kamidha isa jedhuu fi inni kuni maal qabatee jira jechuudha? Deebii qabatee jira jechuudha. Kanaaf always yeroo hundumaa jechuudha programming executionin kamiyyuu main method irraa jalqaba jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota kallattiidhaan bakka jalqabu orderii kanaan ittitu maal goona jechuudha? Bakka kanarra kaa'aa deemna jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaanidha jechuudha kan inni nuun goonu. Gabaabaatti structurein programmii tokko kana fakkaata jechuudha. Kutaataawwan wal argina galatooma.